Warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee akkam jirtan nagumaa miti mee arraan tana itoo telekoomii waan haaraa qabattee dhufte mee waan ishiin qabattee dhufte kan isin agarsiisiti akkuma duraan gartee pakkeja katorbaanii allebeetii guutatan qabaatilee allebeetii guutatan kaguyyallee allebeetii guutatan dhuftee jirti akkaataa itti guutatan isin agarsiisame akkanatti sagalee bilbilta sambuda yoo bakatti yoo daily haurli bakka jettan jechuudha. Haurli sa'aatitti illee guutachuu dandeessa, guyyatti illee guutachuu dandeessa jechuudha. Akkam gootee sitee amma lakkoofsa lama tuqxa. Lakkoofsa lama for yourself fakkeenyaaf mataa keetii yoo guutachuu barbaade lakkoofsa tokko tuqxa jechuudha. Amma haurli jechuun sa'aatii takkaaf yoo guutachuu barbaade takka tuqxa jechuudha. Amma sa'aatii takkaaf jechuudha qarshii 12 sa'aatii takkaaf allebeetii guutate jechuudha. Sa'aatii takkaatti isa yuutuubii ilaaltaa akka gaariitti guutate jechuudha. Akkasuma malee amma duuban deebi'ee akkasuma tokko tuqxa daily unlimited internet lakkoofsa lama tuqxa jechuudha. Akka kana jechuudha. Kana jechuudha. Irratti gadi goota qarshii 55 for one day amma fakkeenyaaf nama lamaaf nama sadii faadha yoo bakka takka jiraatan namni tokko ni guutata qarshii walitti guutanii jechuudha moobaayilii nama tokko irra guutanii jechuudha. Kun hotspot isinii bane jechuudha. Hotspot walii bantanii akka gaariitti fayyadamaa ooltee jechuudha guyyaa tokko sa'aatii 24 jechuudha. Kanaaf lakkoofsa tokko tuqxa isin gootee jechuudha. Tu konfirmi lakkoofsa tokko tuqxee guutataa jechuudha. Haala kanaan guutama waan hordoftaniif galatooma jabaadhaa. Anammaaf waan keessan qabneef naan guutamtu.